morma mura kan ga'e nuti walii dirmachuu dhabuu keenyarraa gaafa isaan nama meeqa buqqeeyama war namoota dila 500,000 600,000 buqqa'aa jira. Gaafa duraan namoonni 500 600 kuma takka buqqa'anii silaa dirmanne dilloo kun hin dhufu ture jechuudha. Saniif kan gisee nuti deemnee gargaarree maallaqa sana gargaarree doktora Alimaa faa kun Finfinnee dhufanii interview godhanii deebi'an miidiyaadhaan illee qoratamanii jiru. Eeyyama guutuu hanga federaalaatti fudhatanii isaan Wallaggaa bichaa miti Arsiis Harargees Booranaas eessa utuu buqqa'eeti doktora Alimaa faa doktor Tasfaayee faa kan jedhaman suni eessallee deemanii gargaaruu danda'u jechuudha. Waraqaa isaanii koppi godhanii maqaa keenya irratti maxxansanii yoo abbaan fedhe sin gaafate kanatti argisiisu jedhanii nuu kennan jechuudha. Har'a otoo nuti fuunee uffata tokko geessinee namni nutti hin bu'achuudha. Waraqaa sana qabnee jirra. Garuu neetworkii isaatii qo'a. Doktor Naafiyaa niin dubbisa Doktor Naafiyaa rakkoo miti uummata ko. Okay. Namoota hedduuti namoota uffata gargaaru ana keessattillee uffata yoo ta'es gargaarsa gochuun barbaadan namni biraatillee uffatallee nama ergu jira namni akkamitti akka erginu warra jiru jira warra Arabaa kana keessa sababa saniin ifa baasuudhaaf isiniif gaafachaa jira ka'uun biratti fudhatina. Neetworkiin xiqqoo rakkisaadha haasa'ayyee. Furmaata akkamitti deema? Furmaata akkamitti gochuu dandeenya beektaa waa'ee uffata kanaa jechuudha. Maakiin biyya sanarraa Dubaay irraa Saudi Arabiyaa irraa uffata binnee ergina jedhama taanaani asirratti uffata sanatu bitamee ergama taanaan haalichi ulfaataa natti fakkaata. Yookiin immoo akkam ta'a beektaa Doktor Alimaa faa bilbilamee waamamaa jechuudha. Nuti Doktor Alimaa faa biyya kanatti Finfinneetti bilbilee waamna. Yeroo uffanni sun dhufachuudha. Eenyutu fuuchuu danda'a uffata sana? Jaraa wajjin uffanni sun fuudhamuu danda'a. Waraqaa isaanii qabatanii dhufanii isaan uffata kana fuudhanii uummata qaqqabsiisuu danda'u. Warreen eeyyama qaban kan piroofeesaroota, doktoroota Wallaggaarra jira sana finnaa jechuudha Finfinneetti. Erga Finfinneetti booda uffata kana isaanii wajjiniin fuudhamee konkolaataatti fe'amee uummata kanaa geessuun hin danda'ama. Akkasittis hin danda'ama. Furmaanni jiru jechuudha. Okay. Ani ni gaafadhamee isaanii Adaamattis, Finfinneettis, Bishooftuuttis, Buraayyuuttis eessattuu sulultaatti nu waamaa wanta argame hin hojjennaa. Waadaadha uummata keenyaaf hin dhaabanna jedhanii nu deebisan yeroo darbe. Adaamaallee dhufanii turan isaan. Yaa. Amma laal uffata namni maallaqa namni bara amma akkamiin beekta nama fakkeenyaaf maallaqaanis gargaarsi akkuma jirutti ta'ee dabalata uffata yoo kan ta'u ta'e fakkeenyaaf uffatni biyyattii Arabaa kana keessatti uffatni dilas maraa miti waan salphaadha. Saniifuu uummata keenyaaf waan hin taane egaa wanni ta'u ni jira jee yaadu waan ta'eef akka biyyatti namoota hedduun na gaafate TikTok kanarratti uffata gargaarsa natti fakkaata. Viidiyoolee adda addaa takka argeen jira. Uffata uummata keenyaaf isinillee argeen jira viidiyoo sanii. Namoonni viidiyoo sanarraa kan ka'e gaaffilee addaa qopheessee uffata yoo gargaarsa ta'e uummata keenya maddii ni dhaabbanaa maallaqaanis uffataanis waan barbaadan maddii kan jaamu uffatni immoo akkaataa itti gargaaramu akkaataa uffanni asii achitti dhaqu waan hin beekneef waan keessa irratti hin beekneef si gaafachuudhaaf asitti siyaame galatoomii yoo akkaataa achirraa akka bitamu gochuu hin dandeenyu waan ta'eef rakkoo miti. Akkas goona Maaki. Uffata namoonni uffata bituu danda'ani. Namoota uffata bituu danda'an uffanni bitamu hin jira taanaani uffata viidiyoo si ilaaltani viidiyoo nuti binnedha. Hanga yoonaatti yeroo jalqabaaf uummata buqqa'eef uffata kan bite nudha jechuudha. Yeroo sana maaliif harmooliin namoota hanga 4-5dha kan mana isaanirraa buqqa'anii kaanii bakkeetti da'an jechuudha. Sababa kanarraan kan ka'e fakkeenyaaf uffata uffata isaaniif jechuun namni buqqee namni mana isaarraa manni itti gubate waan nyaatu qabne uffata takkaan ari'ame
Ni dhagama. Nagama sayeen. Ni dhagama. Yaa. Sigalee miti ummata nuuf jecha mormi isaanii kutame oromummaa isaaniitiif jecha dhumaa jiranii ummata sababa tokko malee arra oromoonii dhabdeeti miti kan beeloote dhabdeeti miti kan arra maallaqa gargaarsaa gaafachaa jirtu nu gargaaraa kan jaani dhabanii osoo hin ta'in osoo qabaataniiti akka hin qabne ari'amanii mana isaanirraa manni isaaniitti gubate osoo qabanii osoo waan hunda qabaniiti okay ummata dhabanii osoo hin ta'in osoo qabaniiti kan manni isaanirraa gubate osoo waan isaan nyaachisu miti waan amata meeqa isaan nyaachisu osoo qabaniiti kan gaazaan irratti bilbiloonni hundi godhame saniif ummata kanaaf ummanni oromoo uffata miti waan kana caalullee anqa humni keenya hin danda'u ni goonaa fi keessaa wal dubbisna waa'ee uffataa kanarratti illee maallaqnis gargaarsi maallaqaas akkuma jirutti ta'ee jechuudha. Akka isaa goonu laamaaki waan tokko formaata tokko waan akka goonu jechuudha. Namoota uffata erguu danda'ani bakka isin jalqabiis haa ta'u, Dubaarraas haa ta'u, Saudiirraas haa ta'u, uffanni dhufu jiraannan bakka kamiyyuu Dubaarraa nama lamaan tokko kaa'annee bakka keessanii bakkoota garaa uffanni dhufuu danda'u nama lama kaa'annee sana booddee uffata kana haala kanaatiin biyya keessatti akka isaan nu ergan nuti immoo Dr. Alii Maafaa dabalannee isaanis dhufanii Finfinnee bilbilaan waamne jechuudha. Anama yaadni xiyyaa akkam seete ijoollee fakkeenyaaf akka Kaayiroo keessatti wal gurmeessina akka biyyooti Arabaa kan keessa Saudii keessatti Dubaay keessatti ta'anii uffata daa'imaa amata lama raanqa amata 10 amata 10 takka 12 15 irratti kan uffata haadha teenyaafis akkasitti maaliif waan uffataniin qaba waan ta'eef anqa bikka qubatan harkatanitti anqa maalleeni walitti sassaabamu anqa maalleeni walitti qabamee waan takkarra gaan takkatti uffatni sun yoo isaan bira ga'ee jechumaaf. Dhugaa dubbachuuf jechuudha. Kanarratti wanti ani sitti himu jechuudha. Baay'ee wanti nama gaddisiisuu fi baay'ee wanta ati ijaan argitee wanti ati boossu harmooliin jechuudha. Wayyaan isaanii akkasitti dho'ee harmi isaanii bakkeetti ba'ee daa'imman akkasitti baadhatanii jechuudha. Kan jechuudha harmoolii hanga 4-5 ta'u kan mana isaanii ba'anii bakkeetti da'an buufata konkolaataa keessatti yuunivarsiitii keessatti kan da'an jechuudha. Sababa kanarraan kan ka'e uffanni yeroo sana kan bitame. Innaa kanarraan kan kaane maallaqni yeroo sana nu qaqqabeeyyuu xiqqaa ture baay'ee 100 fi 71 ture sanumaan akka taane bibbinee wal geessin. Amma wanti goonu jedhee furmaata ta'anii jedhu sa'aatii kana tokkoffaa biyyoota garaarraa hin kaannaa jechuudha. Hin kaannaa namoota lama kaannee asirraa immoo namoota qindeeffannee uffata sana hin fuunaa jechuudha. Namoonni maallaqa gargaaruu dandeenya jedhanis immoo maallaqa sana namoota gargaaruu dandeenyadhaan akkaawuntii laatamee fi akkaawuntiin kaleessa dheengadda bahee hin jira waan ta'eef akkaawuntiin sun laatamee fi dabalataa asuma maarkaatoodhaaf Finfinneedha jechuudha. Maallaqa dhufu sanaan illee uummanni buqqee hanga 500 ol ta'a jechuudha. Amma walii gala. Wallagga Bahaa, Horroo Guduruu Wallaggaa keessaa uummata baay'ee. Kanaaf maarkaatoodhaan itti dabalamee ammas binnee uffanni kun dabalamaa bitamee konkolaataatti fe'amee erguurra nama akka kiyyatti akka naa salphaa asirraa erguurra namoonni achirratti mee keessaanis dubbisa okay keessaan nambara kan keenyaa ergi si dubbisa yaada kiyyas waliin qoonneti namni tokko waliin yoo gurmaa'ee yaada walirraa fudhatee sabaaf waa gumaachuu danda'a sabaaf waa godhuu danda'a waan ta'eef yaadni naan qaburra kan kee bal'aa ta'uu danda'a takkiin kiyya bal'aa ta'uu danda'a namni tokko ofiin osoo hin ta'in waloo yoo waliin deemne bilisoomna yoo waloo deemne diina firaa dhorkuu dandeenya waan ta'eef keessaa na dubbisi waan jiru hunda akka mataa kiyyatti akka waan godhuu danda'urraa kan ka'e waan takka uummata kiyyaafis waan danda'u nin gumaachaa akka namni biraa gumaachus uummata keenyaaf dhufne ifa goonaa jechuudha. Sanifu galatoomee duuta akka wallahi thank you so much. Si dubbisa okay? Okay, networking isaan natti fakkaata. Okay, bakka sin dubbisa.
akkamitti nama okay. Si dubbisa okay, si dubbisa amma gisee live irraa beekta si dubbisa. Tole haa ta'u mee wanta isin jechuu barbaade har'a bor jechuu itti qabuu dhiisame namoonni isaa amma rakkoon qabu waa'ee uffata erguu fi erguu dhiisuu irratti waliin mari'annaa. Garuu har'a bor jechuu dhiisame uummata daandiirra jiru kana ammallee daandiirra jiranii kaan buufata konkolaataa keessa jiranii bakkee qorra keessa jiranii har'a borotu jechuu baatamee utuma ammaa kaame namoonni gumaachuu fi danda'an maallaqni sassaabamee fi gaariidha beektee. Sirri. Namoonni maallaqa erguu dandeenya gargaara viidiyoo argitanii jettanii gargaarsi uummata kanaa akka isaan gargaaraman barbaanna jettanii har'a bor jedhamu dhiisamee Oromoo ni gargaara. Namni waa'ee sabaa waa'ee lammii beeku ni gargaara waan ta'eef saniifuu guyyaatti qabuun hin barbaachisu. Maaliif dhawaatuma guyyaatti har'a wanni uummatni keenya Wallaggaa keessatti dhumaa jiru akkanatti miti akkana lubbuun isaanii har'a hanqa morma muraa kan gahe nuti walii dirmachuu dhabuu keenyarraa gaafa isaan nama meeqa buqqee amma namoota dira 500,000 600,000 buqqa'aa jira. Gaafa duraan namoonni 500 600 kuma takka buqqa'anii silaa dirmanne dilloo kun hin dhufu ture jechuudha. Saniifuu har'a biyyirraa fudhamuu gaanii jiran. Sinigalee miti hanqarra sadarkaa biyyi irraa fudhamuu takkiin Wallaggaan harka nafxanyootaa seenuu geessee wal gaanii jiran jechuudha. Sinigalee saniifuu wanni kuni dhimma usnuu miti. Ase sagalee kee qabee ture ase. Saniifuu akkas waan ta'eef waan hundaa'u guyyaatti qabu har'a maarree jechuun hin barbaachisu. Dirqama waan dandeenyu karaa dandeenyuun dhaabbannee uummata keenya maddii dhaabbachuu qabna waan ta'eef keessaaniin si dubbisaa amma nagaan naa ture anis xiqqoo shawaaseeti wanni ja'a. Thank you hedduu takka galatoomii okay naa jiraadhu umrii dheeradhu thank you. Maal goona maati yoo maa goonure gargaarsicha yoo maa goonu. Siifi keessaan dura wal dubbisneeti akkasii uummatatti gabbaanidha waan jiru. Akkaataa hunda uummanni galii osoo hin ta'in akka uummanni itti ifa ta'utti akkasii na gammachiise waan uummanni Oromoo ifa ta'eef si galee ifa goonee akkasitti wanni goone siifi hin bilbila nagaan naa ture. Tole ciao bakka nagaan ture atillee bilbila kiyya sii kaa'eera ciao. Ayyee. Okay, si wanni jiru. Garuu wanta kaan na dhibeen. Okay? Maaltu na dhibee? Na aarsaa jirtan. Maakii akka duraanii sanitti kostara yoo isinitti jee malee namni dhawaata koofaltu. Dhawaata jette asirra si ba'aa deema. Sin beeka sin jechuu danda'a. Saniifuu dhaggeeffadha uummata keenya. Wannan isin jechuu barbaade. Waa'ee sabaa xiyyarratti yoo ummaan tiyya naa bilbilte haati tiyya dhalaga hojjetanii harmeen tiyya tana dhalte akkan saba kanaaf dubbadhu akkan sabaaf falmadhu akkan if beeku akkan oromummaa beeku tana goote yoo sa'aatan waa'ee sabaa osoo dubbatu jiru bilbilte jalaa hin kaasu. Saayilantii godhee eegan fixadhe boodan jalaa kaasa. Akka namaamiyyee anaa bara waa'ee uummata kiyyaa haasa'u jiru bilbilte saniif hin kaasne baga hin kaasiin naan jette. Baga